Eegaa hordoftoota kiyyaa yeroo takka takka mana keenya keessatti gizee nyaata wajjannu waan garaagaraa gizee lubbuun fa'aa waan nama nyaatu diddee itti jijjiiraniitiin yaaluun bareedaadha. Maashaallah tabaarakallaa eelee biddeena irratti maali maqaa isaa? Wanta kana maqaan isaa maali? Harcee qamadiitirra kan dalagame yookaan duqeetirraa jechuudha. Eegaa kan isin hordoftoota kiyya mee warri jalqaba gizee ani yuutuubii banirraa hanga ammaa na hordoftanii naaf barreessaa moo hifattanii na hordofuu dhiiftanii tareetii waan nama faccisullee garuu gadi hin dhiisne waan badallee gadhiisa jedhee hin yaadu hundumaafuu yaada muraada keessan na barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagahaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa aafiyaa maal fakkaata isiniin jaa na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Viidiyoon kun gadi rooraabe garuu editii godhee gizee gadhiisuu hin arganne sanumaaf ammaan tanamaaf gadi hin dhiisne jedheetumaan gadhiisutti jira jechuudha. Agaruma viidiyoo kanaatti na waliin tura kallattiimaan viidiyoon keenya amma kun eegalee jira. Egaa haaluma salphaa ta'een mokoronii haala adda ta'e tokkoon ni hojjanna. Mokoronii gizee baay'ee affeellee dimbiibne suugoon hojjetan yeroo baay'ee garuu haaluma salphaa ta'een wajjumaan qulleetii yookaan afaan keenya maal jedhama shunkurtii magizee bilcheessanii irra kaastanii mokoronii itti naquudhaan haaluma salphaa ta'een bilcheessuun ni danda'ama. Haa ta'u malee immoo mokoroniillee garaagarummaa qaba. Isa tokkoffaa yoo ta'in isin jalaan marqa ta'a jechuudha. Akkasitti gootanii booda siimboo gizee akkana hojjettu argee akkana hojja'ee na jalaa bukaa'ee akka hin jenne mokoronii murteessaadha. Akkasumas bishaan itti qiccanillee likkeetii yookaan haga isaaf gahu beekuun barbaachisaadha yookaan immoo marqa ta'ee isin jalaa bu'aa jechuudha. Kana fakkaata akkamitti akka hojjedhe hagadhuma viidiyoo kanaatti na waliin turuudhaan viidiyoo kana hundi keessanuu mee laayikii godhaa homtuu isinirraa hin irratu laayikii bakka jettu gaddu kaa isiniin jaa dhugaa dubbatuuf yuutuubii kana irra seenuun akkana jibbisiisu wallaahi laazii mee warri akkana yuutuubii seentanii walaaluu jibbitan jirtanii waan abdii namatti turu chaanalii tokko ni jira waan bakka uf dura keetiif haamilee sitti warroonni gadhiisan jechuudha. Jechoota onnachiisoo warroonni gadhiisan wantoota akkasiin irratti warroota hojjetan qofa nu hordofaani. Yuutuuba kana irratti jee seenamu bakka waan nama jibbisiisu qofa namni jira. Inumaayyuu bakka dalagaa kiyya jedhee namni waan amantaan hin taane wallahi boruu keessanii warri akkas hojjettanii gadhiistan suni an bargaafuun boruu keessan bultii godhattanii ijoollee godhattanii xiqqoo umriin achi isin siqee gaafa argitan gaafa ijoolleen teessan argitu. Maaltu isinitti dhagahama maal akkam jechuun ani beeku wallahi sammuu akkamitiin viidiyoon taane akka hojjetan garuu miidiyaan hundi amma soobaan kan wal qabateedha. Keessattuu kan ijoollee keenyamu adduma jechuudha. Uummanni hordofuu dhugaa itti fakkaata garuu hojii mallee ta'aa ooli wanta miidiyaa kanarratti eega beekamanii wanta silaa namni namarraa baratu wanta jireenya keessatti mudannoo jiruuf jireenyaa keessatti gadi bu'anii osoo hojjetanii warroonni chaanaala gurguddaa sochoosan jechuudha. Barnoota dhugaadha namni hin laalu haalaaluu baatu malee garuu osoo itti fufiinsa waan barnoota namaaf kennu qabatamaan dhugarratti kan hundaa'e dhugaa dubbachuuf tanaan dura diraamaalee babbareedoo mee warri televezyiinii ilaaltan diraamaa maal fa'aa ilaaltan diraamaa sakaalaa warri ilaaltan jirtanii eelaa warri ilaaltan jirtanii akkamitti akka hawwiin eegamu jechuudha. Diraamaa osoma ta'u baqqaadhama qaba hedduu waan dhugaa jiru jechuudha kan hawaasa keessa jiru kagadi bifa diraamaatiin hojjetanii gadhiisan. Amma wanti akkasii sunillee televezyiinii irratti qophaa'u qaata dhaabe ani yoo akkasitti yaadu baay'ee jechuun baay'ee kasan durallee hin laalle garuu diraamaa wallaalee hedduu hagammaa kan na keessaan banne hedduu jira barnoota hedduullee kan namni irraa fudhatu. Kanaafuu wantoota keessan osoo hojjetanii bareedaadha. Yuutuubii kanarra gizee seenamu uummata keenya bichaa miti ijoolleen afaan amaaraatiin hojjettullee waanuma hin taane waanuma fakkaanne fa'aa gadhiisan hundumaafuu rabbi keeriyaa godhan illee nama miidiyaa irratti hojjetaa jiru keessa nama tokkodha inshaallah waan akkasiisan keessaanii hojiidha aguma fedhe hojii ta'aa oole. Waan akkasiisan rabbi irraa naa eegu isin jaa kallattii mangar hojii kiyyaatti kasalee qabsiiseen booda wanti na barbaachisu kun yookaan inni qopheeffadhee jira. Mokoronii haga na ga'u takka shunkurtii qullubbii kaarotii akkasumas moosii yookaan dinnichaa hidda lama bishaan maktafaa waqa waan na barbaachisu argitan jedhee yaadame kallattii maanaama shunkurtii keenya ni quncisifanna jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya miidiyaa kanarratti ilaaltanii mataan isin dhukkubaa hin oolini gizee waa laaltan jechuun yoo ittiin bashannanuuf laaltan normaal akkuma
diraamaatti ilaaluu dandeettan yoo isin bohaarse. Namni tokko tokko ka boo'uufaa jira beekanii bu'anii dhugaatti fakkaatee wanti godhamu wanti dalagamu hundi akkasii miti kun diraamaadha. Baay'inaan diraamaadha jechuudha wanti yuutuub irratti dalagamu keessattuu amma bismillaa. እና አከሲ ዩቱብ ከነረ ጊዜ ዋላልተን ጅራ ቻናል በበሪኒ ከን ጅሬን ከከሰቲ አካምቲ መሎተ ጅሬና በቃ ዋሂዱ ከኢራ በራቱ አፋን አማርፋ ደን ወጀተመ ጊዜ እነመ ከነ ከባ እነ ለከሰቲ ጀቾተ ኦነቺሶ በበሬዳ ከነምኒ ዋ ኢራ በራቱ አዳአኒስ አካሳ ጀቴ ከሰቲ ከዱፍላልቱ ከን በርሲሰን ባኤሳኒ ኒም ቤከኒ ወርዱፋን ገሩ ባኢነ ነመን ከነ ከወጀቱን አገረ Kanaafuu yeroo takka takka ittiin bohaartimaaf laaltan malee jedhastanii miidiyaa laaltaniiti maal hundi dhugaa isinitti fakkaasin jechuun barbaadeetii walleessa dhiifama. Galatti maali bakka kanatti bilbilin irratti fi galgala gizinaan dalagaa ture barbaadeeti sa'aatii kanatti tariitii viidiyoo namni ilaalu mokoroniin galgala nyaata mullee jechuu danda'a. Namni kaawwan namaan jedhu hin dhabu. Galatti maal shunkurtii dura siradhee timaatiinis kaarotiin bakkinaan qateenyaan umarra jedhee eegzeetiin keenya o'ee qullubbii adii beekaatuma akkana gurguddisee ciree hedduu foolii isaa namatti tola akkanatti gizee zayititti gootanii beekaatuma tumuu dide jechuudha. Itti aansuun shunkurtii keenya itti naqanna haaluma salphaa ta'ee mokoronii baay'ee takka mi'aawu hojjanna jechuudha. Itti aansuun kaarotii faqafaqe kana itti godha haaluma salphaa ta'een gizee akkanatti hojjettan tokkoffarratti bishaan gara biraatti danfisuu qabdan lammaffarratti haga bishaan itti naxxaniisan beekuu qabdan. Mokoronii yoo akka guddate daqiiqaa 7 hanga 10 keessatti ni bilchaata. Garuu mokoroniin hundi tokko miti. Yeroo tokko tokko mokoronii didiqqoon tubboo taate didiqqoon takkiin daftee hin bilchaattu. Haga daqiiqaa 15 ta'uu dandeetti. Kanaaf daqiiqaa 10 hanga 15 yookaan daqiiqaa 7 hanga 10 kana keessatti bishaan isin itti qiccan itti naxxan kun keessaa xuuxamee dhumatuu qaba jechuudha. Haga isaa tilmaama sirriitti beektan malee isaa oloo itti qiccan hin ta'u. Asitti immoo irdii fayyadamee jira. Irdii akkuma argitan kana irdii haala salphaa ta'een mana keessan keessa qopheessitanii irraa itti fayyadamuu dandeettan isin jaawarratoota kiyya. Haan dhugaa dubbachuu fi chaanala kanarratti waa hedduu gadhiisuuf waa hedduu dalaguu fedhan qaba. Garuu yoo namni akkanatti xaarii hojjetee viidiyoo edit godhee gadhiisuu hin laallamu jechuudha. Viidiyoo macalisanii kamantaan jechuun kamantaan yoo isin hin jedhu ifaajee hin qabne jiraame. Kun amma waa lama hojjettan amma asiin viidiyoon gisee takka akkana isinitti as bahu salphaa fakkaata. Garuu bakka irraa muramu calistee waraabda dura calistee waraabdee eegasii bakka irraa muramu irraa muramee editii baay'ee kaanii kan itti dabalu osoo hin taane irraa muramee gabaafama jechuudha. Viidiyoo tokko hojjettu sa'aatii walakkaa anamma gisee kana haga nyaata kana hojjedhee geessu sa'a tokko waraabuu danda'a. Sa'a tokko san daqiiqaa 8tti deebisuu jechuun bakka baay'ee irraa muruudhaan jechuudha. Kanaafuu ni ulfaata. Yoo akkanatti dalagamee laayikii namni hin goone immoo ifaajee qofa jechuudha. Hundumaafuu timaatimatti naqeen ture. Eegeen diqqoo akkanatti dirrisaa gallaafee booda kun argitan jedheeti yaada. Tariitii kaameraa sirriitti irratti fe waan ta'eef isinitti mul'ata. Garuu akka tokkollee ta'u kunoo mokoronii keenya itti godhanna suugoon eega bilchaatiin booda jechuudha. Dinnichaa gara duubaatti hambisee maaliif jennaani akka carraa ta'e dinnichaa namni bite kuni hedduu dafee bilchaata. Daqiiqota keessatti bilchaata jechuudha. Dinnichaan hundi tokko miti ni beektanii bira isin mudatee hin beeku. Hin bilchaatotanii garmalee bilchaatee sidhee irra keettanii biraa deemtan fa'a. Dinnichaa akkasiiti yookaan moosee akkasiiti. Kanaaf amma itti godha jechuudha. Egaa diqqoo kana waliin dhahee bishaan ho'aatti qiceen booda. Kanaaf akkana suuta jedhee waliin gaha garmalee osoo hin ta'in kun suugoo isaa wajjin eegasii bishaan hagasii addatti danfee jiraatuu qabaa jechuudha. Egaa akkanatti waliin geenne booda bishaan danfaa haga isa bilcheessuu danda'u. Akka gizee mokoronii addatti affeellu san bishaan irra waliin dabarsinu jechuudha. Keessaa dhimbiibnaaf irra dabarsina sanii. Garuu kana fuuraadhaan akka bilchaatu garmalee bishaan itti waliin guunnu bishaan itti wal guunnu ta'e nu jalaa garmalee bilchaataa jechuudha. Hordoftoota kee kanaaf wagaa haga bikka'uu yookaan lakka'uu beekuu qabdan tilmaama isaa. Anaa ganaa bilcheessu takka xiqqootti dabala. Kunoo haala kanaan akkanatti olaaltan ka ulguuti isiniif fakkaatu danda'a. Isin bashurranii jala dhufaa turte kunoo agartanii ka ulguutee miti suugoon jala waan jiruuf haala kanaan goone kunoo likkimi isaatitti itti qicee ni argitan jedheetii yaada saniin booda xiqqoo itti qadhaanna. Haga takka wandafuu eegalee mootu ashaboo fi mi'eessituu fayyadamnu itti goona osoo isa biran gahin amma dinnichaa itti godha jechuudha. Dinnichaan daqiiqaa muraasa keessatti bilchaata dura waan argeef. Garuu yoo dinnichaa dafee hin bilchaanne ta'e suugoo wajjin bilcheessuu qabnaa jechuudha. Hordoftoota kiyya amma ani waan akka daddafee bilchaatu ta'eef dura waan fayyadamee argeef dinnicha kana akkanumatti godhee xiqqoo liingee eegasiin booda
wanna itti godhamu qaban itti godhee itti cufa jechuudha. Itti qadaada kiyya itti qadaada kun akkuma argitan kana boodallee gizee bilchaatu mokoroniin takka walitti hin qabatu niichalleen takka isaa bilchaatee hin bututu jechuudha. Akkuma itti godhe kanatti baya kanaafuu haala kanaan goone fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kanatti kun haala kanaan ammaan tan immoo ashaboo itti godha haganaa ga'uutti akka kun ni mul'ata hordoftoota kiyya ashaboo itti godhee jira. Ergas booda immoo asumatti aansee mi'eessituutti godha jechuudha. Mi'eessituu mana keessaa dhugaa dubbachuuf akkaataa mi'eessituu garaagaraa itti qopheessifannu gizee baay'ee na gaafata. Mama beeku ittuma xabaa ibiddarratti dalagaatti jira. Hordoftoota kiyya waan walitti qabate takka hin jiru nichaleen akkasumatti mokoroniileen akkasumatti ammaan tan irraa buusna jechuudha. Irraa buusnee nyaataaf qophii goonaa hundumaafuu hundi keessanii warri gammaan ilaalaa jirtan haa nyaannu isiniin ja'a warri laayikii gootan warri sabskiraayibii gootan kuuwwan keessanoo qoya xiqqoo eeganii gursanii booda nyaattanii agaan isiniin ja'a hordoftoota kiyya hundumaafuu viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata akka isinitti tole uummata akka shakkii hin qabu. Viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Diqqoo bizii ta'uu kiyyarraa kan ka'e egaa yeroo dhiyootti waan bareeda qabadee akkasiin dhufu abdiin qaba yoo raawwadha jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu hagasittuu wanumaan gadhiisee sabskiraayibii gochuudhaan laayikii gochuudhaan viidiyoo kiyya hordofaa yaada muraada keessan bakka saanduqa koomentii sanitti koomentii barreessuu hin dagatina hundi keessanuu laayikii immoo chaanaluun nama kamiituu laayikii yoo goota yoo isinitti tole jechuudha. Waa inni isinitti tolle laayikii godhaa jechuun waan ta'u miti maaliif illee osoo ta'e waan itti hin tolle tokko laayikii hin godhu jechuudha. Laayikii maa jechuun hiikaan isaa jaalachuu jechuudha. Waan namni tokko dalage yoo jaalattan laayikii godhaa. Yoo jaalatin rakkoo miti namoonni meeshaalee mana keessaa barbaadan karaa waasaappiitiin heeloo jechuu dandeettanii irra deebiidhaan viidiyoon kiyya goolabameeti jira. Egaa hordoftoota kiyya sa'aatiin nama gadhiisu kun galgala waan ta'eef hundi keessanuu halkan keerii keessanaa bulaa isiniin jecha inshallah yoo rabbi jedhe immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Namoonni firaasha garaagaraa na biraa qabdan viidiyoo godhuun xiqqoo istoofii eelee santu na tursiisaa jira akkuma tanaan dura isinii himetti hundumaafuu walitti deebinaa obsaan eeggadhaa isiniin jedha. Bye bye.